Gartuun dhiiga keessanii maali? Gartuu dhiiga keessanii beekuun of eeggannoo cimaa gochuu qabdu. Gartuu dhiiga keessanii beekuun baay'ee barbaachisaadha. Namoonni baay'een gartuun dhiiga keessanii maal akka ta'e hin beektan. Kan beektan immoo baay'een keessan jirtu. Mee odeeffannoowwan gartuu dhiiga keessanii wal qabate yookiin immoo gartuu dhiigaatiin wal qabate keessaa odeeffannoo tokko sin biraan godhaan dhufe. Kun Dooktar Naafii Argeetudha. Nagaa kun sin daganne. Yooyaa akkam jirtu? Kabajamtoota hordoftoota keenyaa. Kun YouTube channel keessa YouTube channel Dooktar Naafii Argeetu official mana keessan teessanii odeeffannoo fayyaa wayitaa kan ittiin argattanidha. Egaa sagantaa keenya yeroo darbee keessatti barumsa guddaa barumsa garaagaraa argachaa turuun keessan beekamaadha. Namoonni baay'een keessan hordoftoota yookiin immoo subscriberii 300,000 ol dabarreera. Kanaaf congratulations baga gammanne supportii keessaniin yookiin immoo deeggarsa keessaniin as geenya waan ta'eef galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Namoonni maatiin taane namni subscribe hin godhame subscribe kan jettu lala subscribe yoo ta'e subscribe hin godhina. Namoonni subscribe gootanii jirtan immoo mallattoo notification yookiin immoo beelii sana on gochuu akka hin daganne kan maatiin taane immoo kaardii gatii kaardii baasaa isiniin jennu laaboraatoorii kaffalaa isiniin jennu bilisaan mana keessan teessanii odeeffannoo fayyaa argattu. Namoonni qubni keessan fayyaa ta'e qofti itti bu'aati subscribe godhaa isiniin jenna. Egaa sagantaa keenya guyyaa irraa keessatti kan wal ilaallu waa'ee gartuuwwan dhiigaatiin wal qabatanii odeeffannoowwan gartuu dhiigaatiin wal qabatan. Namoonni baay'een gartuun dhiiga keessanii maal akka ta'e hin beektan. Garuu gartuu dhiiga keenya beekuun baay'ee nuuf murteessaadha. Waan na mudate keessaa tokko sitti himu. Dubartii tokkotu abbaa manaa fi haadha manaa walitti aansitee tokko erga deessee booda manatti daa'aa turte. Ijoollee 7 walitti aansitee dhabde. Du'aa dhalatu, du'aa isaanii dhalata. Kaan immoo kan irraa bees jira. 7. Imagine. Sababa gartuu dhiigaa irraa kan ka'e. Maaliifin kana isiniif kaasee dhumarratti sababa isaa baruu dandeessu jechuudha. Egaa gartuu dhiigaa kan jennu keessaa gartuun dhiigaa keessaa ABO blood system kan jedhamu jira yookiin gartuu dhiigaa gosa ABO kan jedhamu jira jechuudha. Gartuun dhiigaa kun bakka 4tti qoodama. Gartuu dhiigaa A, gartuu dhiigaa B, gartuu dhiigaa AB fi gartuu dhiigaa O jedhamuudhaan bakka 4tti qoodamu jechuudha. Gartuuwwan dhiigaa kunniin kan bakka 4tti qoodaman kunniin egaa yeroo baay'ee dhageessanitti yoo ta'e beektu baay'een keessanis A+, A positive, A negative, B positive, B negative, AB negative, AB negative, positive jedhamee yeroo garaagaraa bakka yerootti qoodamu laalla. Maaltu positive fi negative godhee jettanii baay'een keessa yoo nu gaafattani gartuun dhiigaa kan inni positive fi negative jedhamu seelii dhiiga diimaa irraatii antijiniin ni qabu irratti hundaa'uun jechuudha. Antijiniin RH jedhamu seelii dhiiga diimaa irraa qaba yoo ta'e namni tokko gartuun dhiiga isaa poozitiiviidha jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Yoo gartuun dhiiga isaa A ta'e A poozitiivii, yoo gartuun dhiiga isaa B ta'e B poozitiivii. Akkasumas immoo yoo gartuun dhiiga isaa AB ta'e immoo AB poozitiivii, yoo gartuun dhiiga isaa O ta'e immoo O poozitiivii jedhama jechuudha. Isin galeera. Kanaaf negatiivii poozitiivii kan jennu yoo antijiniin kan RH jedhamu yookiin immoo RH jedhamu kuni seelii dhiiga diimaa irra yoo jiraate poozitiif ta'a jechuudha. Antijiniin seeliin dhiiga diimaa nama tokko immoo antijinii kana yookiin immoo RH ofirraa hin qabu yoo ta'e negatiif jenna jechuudha. O negatiif, A negatiif, AB negatiividhaa fi akkasumas B negatiif jennee waamuu dandeenya jechuudha. Ani kan koo O poozitiividha. O poozitiif jechuun maal jechuudha? Gartuu dhiiga koorraati maaltu jira? Gartuu dhiiga koorraati antijinii yookiin immoo seeliin dhiiga diimaa koorraati antijiniin waan jiruu fi poozitiifidha. Kan negatiif ta'an baay'een isaanis jiru waan ta'eef jechuudha. Malee negatiifi poozitiifi kan jennu kan irratti hundaa'e jechuudha. Poozitiifi negatiifi ta'uun isaa miidhaa qaba, faayidaas qaba jechuudha. Fakkeenyaaf abbaan manaa fi haati manaa abbaa manaa O, haati manaa O yoo taate gartuun ijoollee isaanii O ta'u jechuudha. Gabaabadhumatti. Abbaan manaa O, haati manaa A yoo taate ijoolleen O yookiin immoo A ta'u jechuudha. Abbaan manaa O, haati manaa B yoo taate ijoolleen A yookaan immoo B ta'u jechuudha. Abbaan manaa O, haati manaa AB yookiin immoo abbaan manaa yookiin haati manaa wal jala dabarsuu dandeessu kana ijoolleen maal ta'u A yookaan B ta'u. Abbaan manaa A haati manaas A yookiin immoo haati manaa A yookiin immoo abbaan manaa A yoo ta'e ijoolleen gartuun dhiiga isaanii O yookaan immoo A ta'uu danda'u jechuudha. Abbaan manaa yookiin haati manaa A fi B yoo ta'an immoo yookiin tokko A yoo ta'e tokko yoo B ta'e A O yookaan AB ta'uu danda'a jechuudha. Akkasumas immoo maal ta'uu danda'a? B ta'uu danda'a. O A B yookiin immoo AB ta'uu danda'u jechuudha ijoolleen. Gosa kana keessaa tokko ta'uu danda'u. Kan biraan A fi AB yoo ta'e maal ta'a?
A yookaan B yookaan immoo A baataa jechuudha. Akkuma teebilii kanarraa argaa jirtan jechuudha. Baay'ee teebilii kana hundi keessa ilaaluu dandeessu. Bifa kanaan gartuu dhiiga maatii barree kan ijoollee tilmaamuun nu rakkisu jechuudha. Inni kan biraan ijoon dubbii kootii kana dubbachuu barbaadu. Hiriyyaan keessan yookiin abbaan manaa gartuun dhiiga isaatii poozitiif negatiif ta'e fakkeenyaaf O negatiivii ta'uu danda'a, B negatiivii ta'uu danda'a, AB negatiif ta'e haati manaa gartuun dhiiga isheetii negatiif yoo ta'es yookiin immoo poozitiif yoo ta'e rakkoo hin qabu. Garuu abbaan manaa RH poozitiivii ta'e A poozitiivii ta'uu danda'a, O ta'uu danda'a, B ta'uu danda'a, AB ta'e haati manaa RH negatiivii fakkeenyaaf ammoo keessattuu dubartoonni baay'ee of eeggadha. Sirriitti maal jedha of eeggadha yeroo jedhutti beekuu qabdu waan ta'eef. Gartuun dhiiga keessanii negatiivii yoo ofirraa qabaate O ta'uu danda'a, B negatiif ta'uu danda'a, A negatiif ta'uu danda'a, AB negatiif ta'uu danda'a. Baay'ee keessattuu daa'ima miciree gadameessa jiru keessa jiru irratti miidhaa geessisuu waan danda'uuf gorsa mana yaalaatti yaaliidhaa fi hordoffii gochuun barbaachisaadha. Akkamitti maaltu uumama jettanii namoota na gaafattan. Keessumaa abbaan manaa RH poozitiif ta'e kana jechuun O poozitiivii ta'uu danda'a, A poozitiivii ta'uu danda'a, AB poozitiivii ta'uu danda'a, akkasumas immoo B poozitiivii ta'uu danda'a. Haati manaa negatiif yoo taate O ta'uu danda'a, A ta'uu danda'a. Maaltu uumama? Carraan mucaan daa'imni micireen gadamee keessa jiru poozitiif ta'uunsa carraansaa guddaadha. Carraansaa jira. Keessattuu mucaan poozitiif ta'e jennaan. Egaa gadameessi keessatti qoratamee ilaalama garuu yeroo baay'ee erga ba'ee booda kan qoratamu nu biratti. Abbaan manaa poozitiif ta'e haati manaa negatiif yoo taate maaltu uumama? Daa'imni yookiin micireen gadameessa keessa jiru sun poozitiif ta'uu danda'a. Yeroo kanatti maaltu ta'a? Maaltu uumame? Maaltu uumama isinitti fakkaate? Salphaadha. Daa'imni poozitiif yeroo ta'utti maal jechuudha? Antijiinii ofirraa qaba. Haati immoo negatiif taate jechuun antijiinii ofirraa hin qabdu. Akkuma beekamu sarkuleeshinii yookiin immoo sirni marsaa dhiigaa haadhaaf daa'immanii waan wal keessa deemuuf seeliin dhiiga diimaa daa'immanii kan antijiinii ofirraa qabu yookiin immoo RH poozitiivii kan ofirraa qabu kun gadameessa keessaa yookiin immoo karaa ujummoo dhiigaatiin gara haadhaa deema. Dhiiga haadhaatti yeroo dabalamutti dhiigni haadhaa sun yookiin immoo qaamni haadhaa suni RH poozitiivii waan ofirraa qabu ofirraa hin qabu waan ta'eef wanti kun akka ormaatti ilaala. Attaak na gochuudhaaf namni dhuudhaaf dhufaa jira waan ta'eef jedhee maal jedha jechuudha maal qopheeffata yeroo kanatti battalatti antaayiboodii kan jedhu immiinitiin keenya dubartii kan haadhaa ofirraa loluudhaaf seelii dhiiga diimaa sana ofirraa loluudhaaf misaayila qopheeffataa jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha antaayiboodii kana qopheeffataa jechuudha. Jalqaba irratti daa'imni jalqabaa miidhamuu dhiisuu danda'a. Garuu konsekweentli daa'ima lammaffaatti maaltu ta'a? Yeroo daa'imni micireen lammaffaa godhamutti daa'imni sun poozitiif yoo ta'e jalqaba already sarkuleeshinii yookiin immoo sirna marsaa dhiigaa yookiin immoo ujummoo dhiigaa haadhaa keessatti yookiin immoo haati maal qopheeffatteetti antaayiboodii sana yookiin immoo kan seelii dhiiga diimaa daa'imaa sana rukutuu danda'u yookiin immoo caccabsuuf balleessuu danda'u waan qopheeffatteef seeliin dhiiga daa'imaa yeroo inni kan haadhaa keessa deemee galutti battala sanatti ajjeesuu danda'a. Yeroo kanatti maal ta'a? Daa'imni yookiin micireen gadameessa keessa jiru hirrina seelii dhiiga diimaati. Seeliin dhiiga diimaa isaa dhumeenaan oksijiiniin qabu enerjii argataa jiru. Daa'imni sun hirrina seelii dhiiga diimaatiin garaa keessatti du'uu danda'a. Abborshinii karaa abborshinii bifa abborshinii yookiin immoo gadameessi mucaan irraa ba'uu danda'a. Du'aan mucaa dhalachuu danda'a. Akkasumas immoo miidhaan garaa garaa irra ga'uu danda'a. Kanaaf baay'ee hubachuun barbaachisaadha. Keessattuu namoota manatti da'aniif yookiin namoota tun beekin akkasumatti qorannoo tun godhin da'aniif. Kanaaf immoo maaltu ta'a yeroo jennutti immunoglobinii haati qopheesse sana kan balleessuudhaaf yookiin immoo bifa marfeedhaan kan kennamu bifa antaayidii kan jennu yookiin immoo antaayidii kan jedhamu jira. Kunniin hin kennamaa fi akkasumas immoo daa'imni qoratamee daa'imni sun RH poozitiivii ta'uun isaa mirkanaa'e sa'aatii 72 irratti erga deessee boodas dubartii tokkoof hin kennama jechuudha. Kanaaf namoonni gartuun dhiiga keessan kana ta'e hordoffii hospitaala yookiin immoo mana yaalaa gahaa ta'etti gochuu qabdu. Torban 28 irratti qorannoowwan garaagaraa isin godhamuu danda'u. Yeroo kana antaayidiin kun kennamaaf jechuudha dubartii sanaa fi akkasumas immoo erga deessee booda RH poozitiif ta'ennaan dabalameen sa'aatii 72 gidduutti ni kennamaaf jechuudha. Kanaaf
rakkoo kana hambisuudhaaf dubartiin kun yeroo torba kan ulfirraa ba'e dubartiin jalqaba sanitti hime hin beektu turte irrumaa ba'a shootalee jedhama afaan Amaariffaatiin Amaarumaatiin maal akka jedhamu hin beeku shootalee jedhama ofirraa ba'a mucaan du'aa dhalata irraa ba'a du'aatu dhalata garuu dhumarratti gaafa qoratamu mana yaalaa gaafa dhuftu kana ta'ee argame jechuudha. Kanaaf kun abaarsa waaqaa osoo hin taane waan beekuu dhabuurraa waan namatti dhufe waan ta'eef gartuu dhiiga keessanii beekuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf waa'ee gartuu dhiiga ilaalchisee odeeffannoo gaarii argattaniitu jedhee yaada. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turtanii waan nu hordoftaniif galatoomaa isiniin jedha. Sabiskiraayib gochuu akka hin daganne fayyaan dhabina.